Hello, I'm Gaddisa and it is Gaddisa Tube. Today we are going to look at uses of past continuous tense. Akkam jirtu ani Gaaddisaadha. Har'a waa'ee faayidaa past continuous tense kan ilaallu ta'a jechuudhaaf viidiyoo kanaan duraa irratti past continuous tense akkamitti uumna, akkasumas gaaffii isaa akkamitti uumna, deebiin isaa akkamitti kennama kan jedhu sirriitti ilaallee turre. Viidiyoo kana irratti immoo faayidaan isaa yootaan fayyadamna kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu amma dhuma viidiyootitti na hordofaa, akkasumas haarawaa yoo taatan chaanaalii kanaaf subscribe gochuu keessan akka hin irraanfanne, akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf like gochuu akka hin irraanfanne hamma dhuma viidiyootitti. Egaa ilaalaa jabaadhaa, wantoota baay'ee irraa argattu jedheen abdadhaa jechuudha. So let's start. Uses of past continuous tense. Faayidaa past continuous tense 5 kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. The first use of past continuous tense. Faayidaan jalqabaa past continuous tense continuing during a period or length of time jedha. It's used to describe action continuing during a period or the length of the time. Yeroo dheerina gochi tokko raawwatamaa ture, yeroo hammamiitiif gochi tokko raawwatamaa ture kan jedhu ibsuu yogguu barbaanna ta'e maal fayyadamna? Past continuous tense fayyadamna jechuudha. Egaa yeroo immooyyuu bifa kanneeniin fayyadamuu dandeenya. Yeroo gochi sun raawwatamaa ture jechuudha, dheerina isaa bifa kanaan fayyadamuu dandeenya. All day guyyaa guutuu jechuudha. All months ji'a guutuu. All year waggaa guutuu jechuudha. Egaa all morning haaluma saniin, all afternoon, all evening, akkasumas immoo all day, all night halkan guutuu, for hours. Egaa sa'aatiiwwaniif, for days guyyootaaf jechuudha. For weeks torbaaniif jechuudha. Kan torbaaniiwwaniif jechuudha. For months ji'ootaaf jechuudha. For years waggootaaf. Kana fayyadamnee gochi tokko yeroo hammamiitiif hojjetamaa ture, raawwatamaa ture jennee ibsuu dandeenya jechuudha. For example, akka fakkeenya tokkoffaa irratti jechuudha. Sarah was reading all night. Inni Saaraan halkan guutuu dubbisaa turte. All night yeroo hammamiitiif dubbisaa turte? Halkan guutuu jechuudha. Halkan guutuu dubbisaa turte. Yeroo hammamiitiif gochi sun raawwatamaa jira kan jedhu ibsee jira jechuudha. All night kan jedhu kana fayyadamuudhaan. Sarah was reading yoo jenne Saaraan dubbisaa turte. Garuu all night yogguu daballe immoo yumaa'in halkan guutuu kan jedhu nuuf ibsaa jechuudha. Sarah was reading all night. The second example, The second example is our teacher was teaching us all day. Barsiisaan keenya guyyaa guutuu nu barsiisaa ture. Was teaching, barsiisaan keenya guyyaa guutuu nu barsiisaa ture. Yeroo hammamiitiif nu barsiisaa ture? Guyyaa guutuu nu barsiisaa ture jechuudha. Kunis dheerina gochi sun raawwatamaa ture ibsaa jira jechuudha. The third example, we were discussing the issue for hours. Inni dhimmicha sa'aatiiwwaniif irratti mari'achaa turre kan jedhu. For what? Hours. Sa'aatiiwwaniif. We were discussing the issue for days. Guyyootaniif. Days oo asitti buusu. Dhimmicha guyyootaniif mari'achaa turre jechuudha. So that's it. The second uses of past continuous tense yookaan immoo faayidaan lammaffaa past continuous tense maal inni? Just it used to describe an action continuing during a moment. Yookaan immoo gocha during a moment jechuun sa'aatii murtaa'e tokko keessatti jechuudha. Sa'aatii murtaa'e tokko keessatti raawwatamaa ture yeroo darbe keessa agarsiisuudhaafis maal fayyadamna? Past continuous tense fayyadamna. It's also called a specific indication of time. Specific indication of time jechuun gochi sun yeroo raawwatamaa ture sana jechuudha. Specific indication of time. Fakkeenyaaf sa'aatii 11 keessatti gochi tokko otoo hojjetamaa ture sa'aatii 11 jechuudha. Sana booddees raawwatamaa jira. Akkasumas immoo isa duras raawwatamaa turuusaa kan agarsiisudha jechuudha. For example, egaa specific time isaa jechuudha. Akkanaan fayyadamuu dandeenya specific time isaa. For example, at midnight jechuun ni danda'ama. At midnight jechuun halkan walakkaa irratti jechuudha. At 11 p.m. yookaan immoo sa'aatii 11. Yes, in January akkasumas immoo by the age of 13 yookaan ji'a 13ffaa irratti. By the age of 13 umrii 13 yogguun ta'u jechuudhaaf jechuudha. By the age of 13. Let's see this in example. Fakkeenya keessatti immoo haa ilaallu. For example, at 11 p.m. I was sleeping. Sa'aatii 11tti ani rafaan ture.
Sa'aatii 11tti maan ani rafaan ture. Egaa sa'aatii 11tti ani rafaan ture yogguun jedhu maalinni sa'aatii 11 specifically sa'aatii kana keessatti gochichi sun raawwatamaa turuu isaati. Akkasumas gochi kun garuu sa'aatii 11 duras raawwatamaa jira. Inni namtichi kun maal sa'aatii 11 dura jalqabe hirriiba isaa jechuudha. Akkasumas immoo 11 boodallee itti fufuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Contextually yogguu sirriitti hubattan jechuudha. So at 11 p.m. I was sleeping. Specific time isaa maayini 11dha. Sana booddee akkasitti indicate gochuudhaaf illee maal fayyadamna? Past continuous tense fayyadamna jechuudha. The second example, by the age of 10, okay? By the age of 10, I was playing football. Maayini waggaa 10 yogguun ta'u maayini kubbaa taphachaan ture. Okay? Yogguu maal ta'u umrii 10 jechuudha. Umrii 10 yogguun ta'u waggaa kubbaa taphachaan ture. Kana jechuun umrii 10 dura jalqabe kubbaa taphachuu isaa namtichi akkasumas immoo sana boodas taphachaa turuusaa kan indicate godhudha kan agarsiisudha jechuudha. By the age of 10 I was playing football jechuudha. The third example, I was reading a book at 11 p.m. last night. Maalinni okay, I was reading dubbisaan turedha. At what time? At 11 p.m. Sa'aatii 11tti halkan darbe jechuudha. Halkan darbe sa'aatii 11tti dubbisaan ture. Kanaafuu sa'aatii 11tti dubbisaa ture, sa'aatii 11 durattis jalqabeera namtichi kun itti fufaas ture jechuudha. So that is all. Then the fourth example, I was preparing myself for exam in January. Okay? January keessatti qormaataaf of qopheessaan ture. Maayinni qormaataan of qopheessuu dura jalqabe itti fufaa ture jechuudha. I was preparing myself for exam in January jenna jechuudha. Okay. The third uses of past continuous tense is used to express, okay, overlapping event or interrupted. Maal jechuudha? Gochi lama yeroo darbe keessa raawwatame. Gochi tokko raawwatamaa otuma jiru, gochi tokko immoo suddenly gochi sun oduu raawwatamaa jiru yogguu gochi biraa raawwatame maal fayyadamna? Past continuous tense fayyadamnee ibsinaa jechuudha. For example, okay, they were having dinner when we arrived. Maani they were having dinner irbaata nyaachaa turanii. When we arrived jechuun yeroo geenyu. Kanaafu nuti yeroo geenyu irbaata nyaachaa turanii. Which action was interrupted? Okay. Gocha kamtu interrupted ta'amu? Gochi interrupted yookaan immoo gochi biraa irratti uumame maayini? When we arrived kan jedhu kuni interrupteridha. Gocha uumameedha. Garuu immoo they were having dinner kan jennu kuni gocha raawwatamaa turedha jechuudha. So gochoota akkanaa kana yogguu ibsinu past continuous tense fayyadamna jechuudha. The second example, I was listening to radio when my sister called me. Maalinni I was listening. Maal dhaggeeffachaan ture. Maal reediyoo jechuudha. Reediyoo dhaggeeffachaan ture. When my sister called me, obboleettiin koo yoo naaf bilbiltu. Obboleettiin koo yoo naaf bilbiltu reediyoo dhaggeeffachaan ture. My sister called me kan jennu maal? It is simple past by the way. Simple past dha. Akkasumas immoo gocha akkanaa kana ibsu yogguu barbaannu we use when. When kan jennu. When fayyadamna jechuudha. Okay, the third example, I was reading a book when she went. Okay, you see, I was reading a book. Maayinni kitaaba dubbisaan ture yogguu isheen deemtu she went jenna jechuudha. So gochoota akkanaa kana ibsu yogguu barbaannu totally maal fayyadamna? Past continuous tense fayyadamna jechuudha. Okay, the fourth use of past continuous tense. The fourth use of past continuous tense is used to indicate a change of mind or a change of plan. Karoorri tokko yeroo darbe keessa karoorfachaa turre garuu immoo akkuma tasaa yogguu kan jijjiirru ta'e haalli nuuf mijachuu dide gochoota akkasii sana yogguu ibsinu past continuous tense fayyadamna jechuudha. For example, okay, I was planning to call my sister but I didn't have time. Maalinni I was planning to call my sister obboleettii kootiif bilbiluuf karoorfachaan ture. Garuu maan yeroo hin arganne. Okay, so gochoota akkanaa kanas yogguu ibsinu maal fayyadamna? Past continuous tense fayyadamna jechuudha. The second example, I was planning to visit my family but something happened to me. I was planning to visit my family. Maatii koo gaafachuudhaaf karoorfachaan ture.
But garuu something happened to me waan mudate jechuudhaaf jechuudha. Okay, so wantoota akkanaa kanas past continuous tense fayyadamna jechuudha. The fifth use of past continuous tense. The fifth one is make a polite request using what? I was wondering if. Maa'inni a polite request jechuun nama tokko gaafachuu yogguu barbaadan, waa gaafachuu yogguu barbaadan isa kana past continuous tense fayyadamtu. Garuu kan yogguu fayyadamtan immoo maal fayyadu? I was wondering kan jettutan jechuudha. Was wondering kan jettutan past continuous tense dha akkuma argitan. So, for example, let's see an example. Fakkeenya keessatti mee haa ilaallu. For example, I was wondering if you could help me. Maa'inni I was wondering, this is past continuous tense, if you could help me. Garuu wanti isinitti himuu barbaadu I was wondering kana kan fayyadamnu namni tokko waa gaafannee nu dida ta'innaa jennee yoo shakkina ta'edha. Okay? Yeroo sana sirriitti jabeessinee jechuudha. Haala gaariidhaan gaafachuudhaaf kan fayyadamnudha. I was wondering if you could help me jennaa jechuudha. Okay? And the second example, I was wondering if you could borrow me your car. Okay, so that is all for today. Har'aaf kanuma fakkaata ture. If you have a question, please leave in a comment. Maa'inni gaafii yoo qabaatan mee comment irratti barreessaa. Na gaafadhaa, rakkoo hin qabaatu. Akkasumas immoo jechuudha mee wanta isinitti dhagahame comment irratti barreessaa. Akkasumas na jajjabeessaa. Teensiiwwan immoo sirriitti nan hojjedhaa, sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Akkasumas kallattiidhaan yogguu barachuu barbaadan lakkoofsa gargariitiin argachuu dandeessu. So that's all for today. Have a nice time. See you by another video.